Malfaa qopheeffatte soomanaaf. Waanuma duraan qopheeffannu. Maal qopheeffatte fakkeenyaaf maal qopheeffatte duraan? Waan akka hulbataa waan akka shurbaa kana. San faamilii qopheessanii si qopheessaa duba? Ay ni gargaara ga'ummaati. Maaliin qarqaartummaa hinki? Waanuma gaawakka wofcoo faa geesseetiin daakaaf. Wofcoo okay midhaan wofcoo geessitaaf waan biraawoo? Waan isin naan jette hundumaa godhagaan. Kanama tokkotti. Osoo amma qabaatte soomanaaf maal godhu barbaadafummaa keetiif? Silaa hin qabaadde waan akka mokoroonii paasaa kana kiisha bitee mana kaa'uuf fedha. Mokorooniin kiishiin tokko qarshii meeqa Itoophiyaatti? Qarshii 2,500. Maqaanaan si erga shiin bittaafi. Ayyee. Fooloo si deebisee hin jira. Fooloo si deebisa. Fooloo si deebisee keessaan akkaawuntii keenyaa ergaa. Ayyee. Akka waan biraa hin goone garuu akkamittiin beekamummaa keetiif geessuu kan kee? Itti liibii aseertuu godheen itti kan na wajji haasofita. Tole bakka akkaawuntii keenkee amma asirraa bu'iitii akkaawuntii kee keessaa na barreessa amma si galchaan gama gargaraa deemtee bittaaf. Wanti akkaawuntii Oromiyaa hojii gamtaa Oromiyaatii fi Nigdi baankii na ergi. Ayyee nigdi baankii ayyee siif hin ergaa. Yallaa Obboleessaan ta'u. hin danda'amu kan ati baastee bituu dandeessu. Kanin isaa ayyee bakka ayyee. Viidiyoo maal Siif hin ergaa bakka dirqamaa miti viidiyoo fiduun suuraan agarsiisuun sirra jiraata bakka jechuudha. Gizee geessituuf harkuu barbaada. Wajji ayyee rakkoon qabu. Wajjin isaa Fidduun rakkoon jiru garuu harkuun barbaada si galee. Ayyee rakkoon qabu. Amma gizee asirraa baasitu na ergi akka gizee bahu teekistii harkuudhaaf. Ayyee. Yallaa ayyee galatoomii ishee amma bayiitii ergi akka booda wanti hin jiru ol jala oolu. Yallaa. Ayyee rabbi guddoo si taakan. Amiin rakkoon jiru. Warra soomana nagaan of fuudhee lafa kaa'u rabbiin waa godhu. Amiin. Warra amatu zoorula. Yallaa ayyee. Yeah, ijoollummaa keenyatti nuti illee akkanuma isin galee just by the way qabaadheefi miti kan hubachuu danda'u qabdan. Waan qaburra qarshii tokko hin qabaadhee shilinkii takka maaliif jennaani nuti illee ijoollummaa keenya silaa'ummaan keenya gaafa hojjettee waa bittee mana keessatti foon bitanii kana qalanii san godha nuti waa takka waan hin qabneef silaan guyyaa tokko hojjedhee ummaa tiyya tanaaf sapraa. Reesarchiiwwan godhee himuuratti quraan reesarchi godhee nama narfadha jechuudha. Sarchiin barbaachisu maqii. Akkana jedhamu fida. Ofiishii dhufa bara. Sarchiin siin dhufu namni yoo sheersii godhe millee namni qaroo. No, jalqaba namni tokko yoo liinkii wayii sheersii godhe achirraan kaawwan argatti malee. No, ni jira malee guruppii immoo dura I don't know ture jira. Akkanuma gizee hin akkas seenu. Immoo giiftii hunda qaqqabana gizee seenu. Giiftii. Akkanatti walii qabamanii quraana qaruu jiru. Gizeen iskrool godhu dila tokko nama dila tokko adii akka diraman dila tokko. Yaa akkasumas seena. Giiftii illee ajjirra. Garuu maaki. Ni seentaa. Kamalee nama ulfaata. Maaltu namatti ulfaata? Injabaata kamalee. Garuu sitti tola jedhe. Sitti tola jedhe akkasitti asii dhaquun. Dhaquun sitti tola. Garee dhalaa bitti garuu dide si dabbara malee gareessa yeroo dhattu yeroo uummanni kolfifa guyyaa kamisaa kennafa. Dhaqiifata gadhiisi dammoo quraana yoo geesse ani naaluuf deemaa barachisutti karaa uffisante naaluuf akkamitti. Yoo laaluuf ta'e dhugaa guyyaa kamisaaf jimmaa bakka hin jiraanne kam das nama jedha.
Ashangulliitii kana yeroo tokko Du'aayoon godhu maashaallah. Du'aayoon jira bar. gareen taasisu gurdooti jira. Yoo Nama mana garee nama kuma lama kuma sadii akkuma si namni kuma hordofu jira. Baay'ee jira. Maaltu akkana Allah akkasii dhaqee laafisa. garee booniyyee dhaqaa. Garee boonii jira. Mati atamma barana adduma son weddaare. Koi si dhagaan jiru. Mati? Alas, Barana illee adduma son weddaare. musa wanti. Itti agamaan jiru. Marhaba, maal jette? Barana illee adduma son weddaare jedha. Yaa, maaliif jette? Yanga yoomi kophaa soomtaree jechuuf hin jedhama. Anka rabbiin ayyamiga. Waan rabbii jaan hin jiru bara. Rabbii tokko bakka soomana godhe. Okay. Jaallattis. Namni hanya qawmoo soomana. hundi shamarran maatii isaanii bira hin jirre kophuma sooman. Maayisii bichaa gaafatte ati sila. Nu hundi kophaa jira. Annu ka faamilii hin qabne adda hiyyaan soomanaa. Hundi shamarrooti erga biyyarraa maatii irraa bahi namni hundi kophaa isaa sooma. Maaliif isii bichaa gaafachuu dandeessi ati? Isheetu xiqqoo sochii namatti dabalamu irra kan mul'ataa jiru isheedha waan ta'eef hin jiru. Wanni akkanaa ilaalcha kana yeroo hundi sirrii miti garuu namni erga biyya ofiitii haadha abbaa biraa bahe kophaa jira jechuudha namni kamuu. No, Erga haadha abbaa isaa bira hin jirre kophaa amma baqa. Bakka naa galee wanti inni jechuu barbaade irraa dhiisa mucaa. Yaa dhiibnee jirra. yaa. Akkas yoo ta'e bara anillee bara maatii koo bira jiru kophaa mootiyyaan soomaa jira. Haa ta'u garuu. Yaanni kan kee yaada bira ta'uu danda'a dhiisi.